سرا كفوم سرا كلهم يجون يغنيوان بيكو ينجي ما تشيكرا Teta jurtan nu wajin nak kebas sudah berapa ni fitnah jadi berapa teta. Bab ni fitnah bah sudah mujarat ni jenari korremus tajwa kumari bala ma pertama terkait ni mana ke jenu kapala yogi safarak mas ulumah beraju ya imma jurtan mas ulumah nura uranan mana ke ni nujet. Okay. Jurtan wolo le jurtan. Orang kan teta jurtan wolo le kan ba. Asal ati nama Saudi jiru nama mucaa kaleetti dhi'eennan beeku nama lafallee beeku kamaalillee as jira namicha kaanillee hin beeyta oduun barbaachisu amma ela mucaan kuni tokkoffaa dhugaa dhabe lammaffaa mootu qaama isaa guutuu dhabe sadaffaa yakkamaa ta'ee hidhame waa hunda dararame mirgi namummaa guutumaan guututti irraa fuudhame mirguma lubbuu qabeeyyii tokkoyyuu dhabe waatis halle amma halliin fuula duratti jiru karaan gabaabaan mucaan kun mana san keessa mana hidhaa san keessatti yoo ture miilli kun irraa murame bar miilli irraa maya qaamni irraa murame kun yoo raammaye sanuu tokko jilbaa oli waan ta'eef ol deema jechuudha ol si dhufaa deema gamana dhufaa deema si galami faashkoon ilaanyi garagaraa maal garagaraa hin jiru kan nyaatallee rakkoo mitiyyuu jechuudha kanaaf osoo lubbuun jiru shamurra mucaan kuni osoo du'e tagalaggalayu anama maashinni osoo gaabraa kan akka miila lamaa irraa qarxa bore ajjeese sirakko gilgil jedhaamot tagalaggale bar nuundi kennaa hin duuna waan ta'eef mucaa jireenyatti waa hunda jireenya dhabe miila isaa lamaan dhabe dhiiga isaa dhabe yaala dhabe dhugaa dhabe sagalillee dhabe ammallee yakkamaa ta'e irraanuu hidhame kana furmaanni amma jiru furmaanni mucaa ta'a kana jiru akka nama lafatan buleetiniin Suudii keessa beeku seera Suudii beeku humna muqiimaa achi jirtu warra community embassies jaraa beeku kana maa inni jedhe kanarra nu dubbadhu kataree miti ka dhufu furmaanni maayin achirratti iyyinaafi Tole ulfaatu fayyaatee galatoomii furmaanni jiru gabaabsamee hamma harka bakka kaleessa jiru sana bahee bakka mana hidhaa seeneera. Mucaa sana achi baasuu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Sababni isaa manni hidhaa biyya kanaa gahee harka isaatiin si qabannaan yookaan gahee harka jaraa seennaan achii gadi bahuun baay'ee ulfaataadha. Sanuu immoo maqaan isaatii fi maqaan inni achi keessatti galmaa'e mana hidhaa sanatti galmaa'ee fi maqaan inni ittiin hamma lisbaaseen isaa baafamee garagara ani gaafadheera lisbaasee kee agarsiiftettaa jennaan lisbaaseen agarsiifnee naan jedhe mal'ateessii naan jennaan bakka tokkotti dideen dabarfadhe dideennaan humnaan bakka tokko dabarfadhee bakka lammaffaatti immoo humnumaan na mal'ateessisiisanii bakka isa lammaffaattis deebisanii na mal'ateessisuuf deemuu jedhe mallattoon kun egaa akkuma waliin beeknu basmaadha jechuudha kanaafuu mucaa kana achi baasuurra hanga danda'ame achi baasuu waan danda'amu natti hin fakkaatu garuu warri waraqaa qabu warri muqeemnii fi warri dhimmi kun isa laallatu yookaan warri ambaasii keessaa deemanii waan kana jala bu'anii hanga inni wanti ta'utti yoollee achi baasuun dadhabame yeroodhaan akka galu gochuu hin danda'ani. Kana garuu kan danda'u warra imbaasii keessaa warra konsilaa keessaati. Warri immoo waraqaa qabu warri kaan immoo dhaqee achitti gaafachuu hin danda'a. Dhaqee achitti gaafatee ammas dhimmi isaa akka yeroodhaan xumuramu gochuu hin danda'ama. Warri miidiyaa immoo gargaarsa isaatti fufee mucaan kun yeroodhaan akka biyya galu gochuudha. Wanti biraa wanti akka haaraatti lafaa dhufuu jiran natti fakkaata. Kingi Kamal. Tiko bidi koi be si boda dubada asli tiko turimi. Aye kabara namni bira dubada. Sambi. Dubado iman dubado mo itra flatarta. Haye ondi keshan assalamu alaikum warahmatullah. Swadda akani. Asli waa dubadde deema daqiiqa sadi qofitti jalqaba irratti ani ijoollee jimmaarraa gaafii qabaatanii walitti qabee otoo isin ajjirtanuuti osoo isin baay'inaan jirtanuu galata kinga nama jibbamaa jechuudha. Sababa nama jibbamaa kanaayyii mucaan kun hamma kanayyuu sagalee argate eenyu Kamal wallahi galata boboleessa kiyya qaalii nama gaarii gaarummaa kee nagarreen akkas jalqaba irratti ijoolleen jimmaa mucaan kun gurra keenyaan nagamne hammatti dawwalame yoo dhuftanii naa mallateessitanii bahuu hin danda'a waan jedheef sababa iqaamaatiin sababa ashaaraa sodaattaniif hin sodaatinaati himee ijoolleen keenya
بليز جمر دلقب مرات مجانكم من قفا متي سغالي دبي اسنرا حق دبي جرا والله نمي دكا وندك سنرجني جرا اما ميرا كيسن جرا سيناس قيبا سندبط كان دربي غارو اما غورا كينيان دغيني اصلي جزء اني تدبطو اسني قال باهول اندند حاجه مالك اي سوداتيناتي يقاما بري كما شاني سوداتيناتي اقا ملتيسا مجاها نباتا إذا سيناي سنتيتها والله برا كينيان تاجيني مجانا في تاتي دبته سوداني أشارة سوداتني إقامة كسني سوداتني دبته دبيا من دنو إلما ما تقولوا في جاكا مرة كوكا كرامي بيجا لكاس مرة كوكا إقامة كبدان دبي سامجان كميلة دبي آسيا دبي تسفابوري دبي رياكي سنتوري ميلة قصة متي مجان كم هذا بجارة كينيا جريمة دبي إكليب كنا إسني قال أكا كيو جتشو بيجا باي كلامي إقامة كسني سوداتنا تبليس كيستي كأبان غاف كأس أرمي جام سجتي أرمون غاف أباني يجي أرمينا ما برمتا وتوي سني نيجي أصلي سني برمتا الله عنده شور وسو أباني نيجي سني قاله كلامه هم تمنى أدوري ساتي دبيدي ساتي مش أنكو بابونندندا إرجعني جدي مسوات النتي كبلا كيسين إني فياك أبدل كتما جرا كيني نبي فياك أبدل كتما رابون كابو سامري كو جنونا تقولي كو أولفاتي الموبات أتمنى إذا كيف درتي أوكي لا garuu mucaan kun hirrakkata mucaan kun miilan qaba akka keetii mana fincaanii fayyadamuu hin danda'u akka keetii taraamaduu hin danda'u bakka isaa deemuu hin danda'u jara keenya qabaani ko akkaataa qabaa bara ani sun qabame itti isokke namni biraatu qabame wallaahi fiidaa mucaa kanaa nan taani tun suudii keessa jiraadhe rabbiin na arga wallaahi toona baabooti mucaan kun hin qabamu jila mee dhiira taati dhaqaatii baataa mucaa kana sodaatna mindinoo iqaamaa biyya galtamiti biyya gali biyya biraa deemi lubbuu nama tokkoo baraariiti ati lubbuu ilma tokko baraari lubbuu mucaa oromoo obboleessa kee tokko baraari ati cinqii sana keessaa baasi bakka eessi jirre sana keessaa baasi ofii keessi qabami biyya gali rakkoon qabu birrii kuma shantama birrii kuma soddoma Itoophiyaatiin biyya biraa deemuu dandeessani jara keenya maaliif akka summii taatanii ba'alla wallaahi summummaa keessammoo mucaan kun wallaahi miila qofa miti mucaan kun jireenya borii qabe Isini gale mucaan kun duniyaa wallahi tu duhee jiraatan jedhe gaafa sanaan tu duhee maa rabbitu namaa dhiisa jannata kan namaa kennu rabbi wallahi jiruu duniyaarra tiqaayii biyya duniyaarra wallahi du'anii biyyoota wayya meeyi qaamaa keessanii sodaatinaaf bisoon ijoollee keenya batalayyii ijoollee jimmaa jirtanii hundi keessa wallahi maqaa keessan dha'uu hin danda'an asirratti hundi keessa ni jirtanii deemaati mucaa kana haalattiin bahuun jamma jalqabaratu tumatiin dhiibbaa gootanii qonsilaan saawudii keessaa sagalii ituutiin dhiibbaa gootanii otuutiin kamaal kanarratti ofirratti ilaaluu dhiistanii dhiibbaa gootanii mucaan kun hin qabamu ture osoo nama qabaate jamma nama qabsiifne mucaa inni jaffaree dhaqee hospitaala guddaa keessatti nama qabu hin jiru keessa hodhitanii mucaa qabsiisanii malee namni hospitaala keessa jaffaree poolatiin seenee hospitaala keessa gannaman baasu yoo akka ta'e nama baay'ee qabama waan ta'eef mucaa kana nama qabsiise jammar sagalee qabsiisanii waan ta'eef asan please asan dhaggeeffadhu please siqaamaa qabdaani siqaamaa qabda erga ta'e dhaqiifi baay'ee mucaan nama baha jedhee afaan isaatiin dubbateera waan ta'eef kanaafuu akkasuma nuti wajjin hin dubbadhu kana qofa dubbadha ijoollee keenya deemaatii mucaa kana baasaa seenaa dalagaa ofii keessanii qabamaa biyya galaa rakkoon qabu qabamtanii biyya keessa inshaallah maallaqa isinii walitti qabne wallaahi biyya biraas ni argina kanaafuu dhaqaa baasaa asirratti isin ooluu odeessinaa asli galatoonni ulfaadhati ijoollee keenya wallahi ajaa'iba mucaan sagalee dhabee qabame jammar soddaan majuula ta'uun oolani muqiimni hin jiru as jala kamal miliqeera hasan I think hasan ma hasanati qaama hin bitatteere ustaadi Adalah akka jedhamu miti beekta biyya kana akkuma itti jiraannutti jiraanna tarii namni sooshaal miidiyaa irratti ol ba'e nama argee fi namni kun hundumatu waraqaa qaba namni sooshaal miidiyaa irratti ol ba'e waraqaa qaba jedhee akkasitti nama laala akkasii miti waraqaan qabu ammataan kan koo gaafanna keebjaa kana gaafadhu. Asli hasanatu waraqaan qabdumti fakkeenyaaf waan waraqaa qaba abdii waraqaa qaba mucaan tokko waraqaa qaba baay'inaan jirtani deemii fi disheer godhi biroonni kee baay'inaan waraqaa qaba. Asan dhugaa tokko isinitti himu maqaa kiyya amma asladdiin Muhammad kayyattan kun asladdiin Muhammad Bashiir waaqa akaakayyuu amma osoo ati riyaala 500 ergite baankii ittiin fudhu kun maqaa abbaan kiyyaa naa baate miti Muhammadis abbaa kiyyaa miti Bashiirollee maqaa kiyyaa miti kunoo gurbaan boorishaan kun wajjin bosaasoo turre hin beeka
maqaan kiyya abdii ture Abdul Hakim ምናምን ሸጣህ ነው እንደዛ አይነት ነው መቃን ኦሪጂናል ሆኖ አና ቦሪሻን ከራ ቦታታ ወልን ture waggaa 12 dura choriya kiyya maqaan kiyya miti akkanuma nama rakkate mana hidhaati wajji ba'uu didee ilma eessuma kiyyaati jedhee jechuudha wallahi ilma eessuma kiyyaati abadan jedhee irraa hafuu didee kamisi mana yaalaa nu geessanii ijoolleen lama na biraa baddee ittuma hafee jiddaan nu geessanii ittuma hafee namni hundi biraa bada mucaa gisee mana yaalaa geessan itti hafnaan bakka kun dhuguma firaa jedhanii mana hidhaati jechuun mucaa obboleessa isaa waggaa lama itti murteessan baatii tokkoof homatti kan irraa gabbuusanii sababaa kiyyaan jechuun biyya galchee abbaan mucaa sanii akka ilma kiyya Muhammaditti mucaa san maqaa Muhammadi akka ilma kiyyaat abbaa keetiitti yoo nalaale rabbi si dabarfadhe jennaan hayyee maqaa naa baasi dhiisii warra kenna jedhanii maqaa naa baasanii maqaa naa baasanii lafa naa kennanii mana naa kennanii anaa miskiina waa takka hin qabne warri haftaa midha aadaamatti amma na argadha jedhee miti si galee miti mana la argadha jedhee miti garaana nyaate kalaas maqaa naa baasan warra kenna san itti dhiise ka isaanii ta'e jechuun si galee miti isa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e maa ichaal nagar yellam ichaalaal ani waan ofii beekuu kuno ragaa qabatamaa amma dawwaletti qunnamsiisuu danda'u abbaa kiyya kalammataa kana jechuun si galee isuma dhugaa rabbi ani gaafas rabbillee sodaa fi miti salaatu durriyyaa irraa nama rabsu kana garuu waa taasisan eenyuyyuu waa takka dubbatu hin danda'u qolomata isaa kana jallisanii dullaan natti dhagayame dubbachuu hin danda'u hibbooya anaaf warmi guuttatee biraa gad bayuu deemu namni hundi gisee gabboo hibbooya ilmaan sun garaana nyaate ilma haadha hiyyeessatti yoo warri dalaga birii nu erga beeka jedhee tun garaana nyaate itti hafe ani isa wajjin baatii takka hidhame ka takkaa finfinnee keessa zarii kenna mana bitatiin bilaashatti abbaa manaa kaartaa maqaan hundi ምናምን ta'e jechuun si galee miti maayichaal nagar yellam yoo of kennan wanni hin danda'amne jiru anuu waan ofii godhee beeku isinitti himaa jiraachuu si galee waan kanarra dhaabbattanii warri su'uudii jirtan nu gargaaruu dandeettan ilma aadaa tiyyaati yoo jettee dhaqxee mukkimni tokko mallatteessa mas'uulummaa furnaan homaan godhan namni kennuu jaalata garuu itti fufii eenyu dubbataa ture Ahmad dubbadhu ilaga asli ulfaadhu fayyaate yaada gaarii kaaste garuu dhugaa dubbii dubbachuu fi amma imaaniini simmaaf akkasii waan kanaan jechuudha qaamaan naqee achi mucaa sana bira taa'ee komii guddaa akkuma ta'an ture hawaasa keenya keessumaa jechuudha akkuma Oromootti ta'a keessumaa immoo hawaasa keenya ijoollee Jimmaa warra waraqaa qabanu yeroo baay'ee bojara kana kaafnee dadhabnee dhiifne irra deddeebiidhaan dhimma mucaa kanaa qofa miti yeroo hedduu ijoollee Jimmaa magaalaa Makkaa jiran warra Riyaad xiqqoo wayyaa warra Jiddaa xiqqoo wayyaa garuu warri Makkaa jiran baay'ee jaraa yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan komataa turree namni asitti du'eennaan wantoota garaagaraatiin komataa turre namni nu faana dhamaa ture Sheena Jiib nama hamma jennu kana namni kun immoo fudhatee ture bakka bu'iinsa fudhatee ture isatti kenninee isaa wajjiniin akka dhimma mucaa kanaa nummoo akka koree taanee waan inni irra gahe eessa akka gahee fi maaltu akka wantoota garaagaraa jala deemaa turre jechuudha ammoo seerri mootummaa biyya kanaa akka teenyee dubbannu kanaa miti kaleessa hin bahaa mucaan akkanatti bahaa jedhaa turan guyyuma lama keessa immoo garagalchanii yoo maallaqni isaa kaffalame malee bakka bu'iinsa namni mallateesse malee baasuu hin dandeenyu kan jedhan immoo amma lafa yaada garagalchanii jechuudha kaleessa Kamaal sagalee qabee ture viidiyoodhaan jedhee ture erga inni jedhee as hammas deebi'ee guyyaa kaleessaa dhaquun hin danda'amne sababa bokkaan roobni hamaan roobeef jedhan warri sun har'a immoo fuudhanii deemanii achiin baasuun hin danda'ama jedhe hammas jala deemuun hin danda'ama jara kanattis erga silaateen erga mucaa kanaan haasa'e gisee tokko gadi keenye nan bilbilaa bilbila kaasuu narraa kaasuu danda'anii jechuu jira amma soommaa kana haasa'iniin ka'e bilbilatu haaraa ta'e hin beeku narraa kaasuu didanii garuu bakki nama jiru Yamanii keessan jira yoon kanarra haasa'e rakkoo wayitu narra gaajee narra cufatee ka'e rakkoon jiru bilbilatu haaraa ta'e hin beeku narraa kaasuu didanii jedhe dubbachuu jira mubeen maneedhaa keessa hin danda'ama na baasuu ni jedhe soommaa dubbatee ka'e akkuma nama seeneen. Rakkoon jiru warra dhaqeetti dhiyaatee dhaabbatutu dhabame. Akkas. Hin danda'ama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asile. An viidiyoo haasayaanii ture garaan na dadhabee fide bar. Kuro Facebook jira la viidiyoo namni laayivii irra dhufuun barbaadne karaa keessatti hin fixu tattaaffii goraa ture bar.
Garanna dadhabe akira gizeen ruuza goggoyuu takka jala kaayee nyaatu mee rabbi yoorri viidiyoo dawwaltaniif jiraattan laala dhaqaatiri deema. Ruuza mucaan kaleessa achitti lubbuu nyaataniidhu marqaa fidanii fi waan buddeen fidanii fi suuqirraa isin ajjeesee lubbuu nyaataniidhu nama dhukkubsate hin beektan ka qaamni namaa irraa muraamuti. Ruuza goggoyuu takka irraa gaddee fuudhee ka bishaan bira jira nyaataa tura wallahi.